fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya torbeen keenya ga'ee beellama keenyaan kunoo yeroo keenyaan mana keessan saatii keenya gannee dhufneerra turtiin keessan qophii keenya hir'isuu Abbaay TV waliin haa ta'u sagantaa keenya hir'isuu kan gara keessan dhiyeessu ani Muluqanaasan ogummaa daayirektaraatiin Kaasaawun Girmaa ogeessota istiidiyoo mara waliin isin wajjin turtii taasisna akkam moodeelii ta'eeramti deemsa koo egaa waa malee akka kanatti natti hin bareenne barattoota moodeelingii as istiidiyoo keenyatti qabadhee dhufeera uffanni isaanii akkuma ilaaltan kana baay'ee bareeda. Egaa waa'ee moodeelingii yoo kaasne jalqaba irratti kan sammuu keenya irra dhufu uffatadha. Akkuma ilaalaa jirtan anis natti bareedeera. Dorgomtoonni koollee baay'ee itti bareedeera. Waa malee ittiin bareennee diizaayinarri jira. Eenyutu akka kana bareechini isa jedhu ishee waliin wal barree uffata naannoo kamitti yeroo baay'ee uffatama. Maaliif hojjettee akkamiin hojjettee maal irraa fayyadamtee isa jedhumu diizaayinara keenya wajjiniin waan turtii taasisnu ta'a. Turtiin keessan qophii keenya hir'isuu Abbaay TV waliin haa ta'u. Hayya jalqaba baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegde. Wal barra maqaa keerraa kaafna. Diizaayinara Sarkaalamin jedhama. Sarki. Baga nagaan dhufte irra deebi'uudhaan. Baga nagaan na eegde. Ogummaa diizaayiningii irratti waggaa meeqa turte? Waggaa 5. Waggaa 5. Kanaaf muuxannoonis mudannoonis. Muuxannoo gaariin qaba waan ta'eef. Inumaa yeroo hojjechaa dhuftumoo daddabalamaa deema. Cimsaa deemta jechuudha. Egaa sarkii akkuma ilaalu kana uffanni kun uffata ammayyaa fakkaata Oromiyaa jedha jalqaba irratti. Mee uffanni kun naannoo kamitti uffatamaa maalirraa hojjettee? Uffanni kun kafaa irraa hojjetama. Uffata ammayyaati elellaarraa hojjetama. Elellaa fi kafaa irraa hojjetama jechuudha. Kan iddoon itti uffatan immoo iddoo cidhaa misirroota uffata jechuudha. Siinqeen yaa'u. Siinqeedhuma. Egaa asinis jira waan amma kana yoo jenne kanaaf asirras bareeddi tokko intalli bareeddi tokko ija korra jirti. Mee kan ishee akkamii xiqqoo walitti dhufanatti fakkaatamti uffanni isaanii? Mee adda addummaa qaba? Adda addummaa qaba. Yaa'u diizaayinni isaa immoo carqii tokko gosa tokkorraa qalaqame waan ta'eef ani ishee abbaa gadaa itti galee jira jechuudha. Kunis uffatuma cidhaati. Shawaarratti uffatama? Shawaarrattis hin uffatama. Asiinoo? Kaalcharii waan ta'eef. Inni kunoo? Inni kun immoo uffatuma aadaa shawaati. Inni kun immoo miinzoliin uffachuu hin danda'anii jechuudha. Inni kunoo? Inni kun immoo uffata yeroo hunda kan uffatamu. Qophii adda addaa irratti kan uffatamu. Cidha irrattis uffattee deemuu dandeessa. Mana adda addaa irrattis uffachuu dandeessa. Baay'ee bareeda. Kan obboleessa keenyaa. Anisaa uffata raayyaa jedhama. Anisaa cidha irrattis hin kaawwatamu. Maalirraa hojjetama carqiin isaa? Carqiin isaa carqii suufii jedhamu irraa hojjetama. Inni sun immoo Chaayinaa kan jedhamu jira. Carquma shammaanumatu hojjeta kana jechuudha. Kirriin isaa Chaayinaa kirriin jedhamu jira. Kun immoo kuula. Inni kun immoo xilata raayyaati. Sarraa jira. Mee yeroo hammamsi jala fudhata uffanni yeroo dheeraa fudhachuu danda'u uffatoota kana keessa jiran uffata isa kamiiti yookiin immoo uffata yeroo baay'ee? Yeroo dheeraa hin fudhata. Diizaayin gooneetu hojjenna waan ta'eef dursa fakkii kaasna. Paatarniin hojjetama. Paatarniidhaan booda immoo uffaticha hojjenne namni sun lakkaa'ate uffanni sun akka irraa bareedu ilaaluu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko uffata tokko yoo si ajajee guyyaa meeqaan ga'u? Hanga torbee tokko. Torbee tokko. Gaariidha. Waan jettu. Egaa ishee gaggeessee si waliin immoo turtii keenya yookiin immoo sagantaa keenya hir'isuu gaggeessina. Amma sin gaggeessa ka. Galatoomii sarkii kan. Egaa sagantaa keenya jalqabna. Jalqaba irratti waa'ee uffata keessanii sarkii wajjin waan baay'ee haseera. Ammas kallattumaan si wajjin wal baree kara sagantaa kun deemna. Seenaa jedha fuuldura koo. Mee seenaa wal barraka. Maqaan koo moodeel Seenaa Raggaasan jedhama. Gaaraa gadan si waamti seenaati. Hayyi baratamu hin hojjetamu. Barattuudha. Kutaa meeqa? Kutaa 8. Kutaa 8. Gifti. Wal barra. Maqaan koo Boolii Baanaa jedhama. Hayyi baratamu hojjetamu.
Baratuu waggaa tokkoffaa. Maal bara? Fayyaa. Fayyaa. Waa weenatti dhaga'ama. Akka Shaggaadha. waggaa tokkoffaadha? Eessa? Sulta. Sulultaa. Ayyee. Ani model balai dami jedhama. Ayyee. Hojuma kana irratti hojjechaa jira. Hojuma kana. Model kana irratti jechuudha. Leenjisaa. Leenjisaa. Barattoota meeqa leenjistee kan gamu? Isaanuma faana hin jiraamma. Isaan waliin jirti. Ayyee haa ta'u. Giif. Ayyee. Maqaan koo Moodel Wabii Asiraat. Wabii Asiraat. Wabii. Sagaleen kee garuu hin dhaga'amu. Wabii Asiraat. Maani nyaatamu? Dhaqan hin jiru? Ayyee wabii. Model Beeteliin Leggasan jedhama. Ayyee. Kanarraa dhufe immoo magaalaa Sulultaarraa. Sulultaarraa. Kamee modeeliin waliin hojii barumsa. Barumsa. Maal qochaa? Maanejimenti. Maanejimenti. Waggaa meeqa? Waggaa lammaffaa. Waggaa lammaffaa. Fitni eebbifamne? Gana. Ganaadha. Waggaa afurii? Maanejimenti. Model Martinet Brown jedhama. Namni kana beeksisa. Barattamu miti. Mandaradha. Mandaradha. Sarvee. 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 Waggaa meeqa? Lammaffaa. Lammaffaa. Ayyee haa ta'u. Maqaan koo Model Firaa'ol Ambasaan jedhama. Barataa akkaawuntii Waggaa meeqaffaa? waggaa tokkoffaa. Waggaa tokkoffaa. Baankiitii irratti jabaadhu. Hayyee hundi keessa waan dhuftaniif guddaa galatoomaa jecha sagantaa koo seen jalqabu. Eegali. Ayyee. Yeroo jalqabaaf qoricha dhukkuba bilaarziyaa kan argate eenyu? Lakkiin beekna raadaru. Haa darbu. Gaaffii akka tasaa yoo isin ulfaata ta'e haa darbu osoo jettan gaariidha. Maaliif yeroo keessan sirriitti akka fayyadamtan jechuudha. Waan irra deebi'u haa darbu. Anas na darbu. Haa darbu. Akililuu Dooktar Akililuu. Dooktar Akililuu Lammaa sirriitti argattee baank. Ahaa. Gaaffii tokko argatamte baankiitti irratti jabaadha. Waan sirraan jalqabaa jechuudha. Gadaa Oromoo shanan keessaa sadii qaba. Odaa Roobee. Odaan jenne gadaan jedhe. Gadaa. Naraadha. Adabu. Anas na darbu. Adabu. Gadaa Birmajii. Birmajii. Ayyee. Roobalee. Ayyee. Harmuufaa. Harmuufaa. Maal? Harmuufaa. Xiqqoo lama waan argatteef carraan sii kenna. Roobalee, Birmajii tokko. Bifoolee. Gadaa Bifoolee. Xiqqoo. Haa darbu. Ayyee haa darbu. Lama maqaa waamteetti tokko sun argadhee baankii isiniif ta'a jechuudha. Haa darbu. Gadaa Roobaa. Gadaa Roobaa. Eshi roobaa. Gadaa Bifolee. Gadaa Bifolee. Gadaa Birmajii. Birmajii. Gadaa Roobaa. Gadaa Bifolee. Birmajii fi roobalee argatteetta. Tokko. Gadaa Milbaa. Gadaa Milbaa. Gadaa Milbaa sirriitti argateera. Sirriitti argateera. Baank akka jettu barbaadeetani. Hayyee balaa isii biran jira. Maqaan mana barumsaa moodeelingii Moodel Yohaannis Abarraa maal jedhama? Shaggar modeling. Shaggar modeling. Hayyee. Raftamoo. Similaalata gaaffii yoon dubbisuu jalqabe. Maallaqni isin argattan baankii kiyyaaf ta'a. Kanaaf nama gaaffii deebisee irraa abbaan taaneeru baank jechuu hin irraanfatina. Duubaa tuqaa 25 lakkoofsa maalii jedhamuun beekama? Lakkoofsa deesimaala. Deesimaala sirriitti argattee baank. Hayyee beeti. Si biran jira. Bakkalcha ba'uu noollee gufuutu miila nuuf ta'e yaa ijoollee sirbi jedhu kan himti. Narraa darbu. Adaruu? Dingeessaa. Dingeessaa. Yohaannis. Irra deebi'u?
bakkalcha boo'inoollee gufuutuu miilan fiqee yaa ijoollee sirbi jedhu sirba eenyuti? Adarbu. Andu'aalam. Galana. Wabii dhaabaa. Masamuuna kana TikTok irratti suma jira miti? Ayyee gaaffiin kun deetikee ture miti? Siin gaafadha. Amma si bira jira. Odaa Oromoo shanan keessaa sadii maqaa waan. Odaa Nabee. Odaa Bultoo. Odaa Bulluq sirriitti argiteetti. Baank. Ayyee si bira jira fira. Shaggar Modeeling School yoom dhaabbate? Sadaasa 10. Carraa tokkoon si dhaadha. Sadaasa 10. Adarbu waayee. Adarbu yeroo kee. Caamsaa 4 bara 2014. Sirriitti argateetti. Baank. Baank. Ofumaaf jetta. Ayyee haa ta'u si laadha kana garuu baank namni jedhu abbaa gaaffii deebisuurraan namni aanee jirudha. Baankii yaadachistee taan isheen garuu kamiifuu dagattee turte haa ta'u saniif hin qaba. Akkuma baanki jenneen yeroon keenya dhumeera marsaa kanatti nama tokko hirrisnaa. Ayyee marsaa isa jalqabaatiin gaaffii ja'a deebisuudhaan maallaqa 1,200 baankii keessaa qabdu wabii tuquun hin danda'amu. Maaliif seera hir'isuutiin namni gaaffii baay'ee deebisee yookiin immoo baank namni jedhee sirriitti deddeebi'ee sinirraa namni caalaa fooyya'aa hirmaachaa ture hin hir'ifamu. Kanaaf wabiin nama barbaade hir'isuu hin dandeessi. Isin garuu wabii tuquu hin dandeessanii eenyu hir'ifamu. Yoo dandeessan nama gaaffii sirriitti deebisaa hin jirre osoo hirriftan siniif gaarii ta'a. Maaliif hanga marsaa 5ffaa hanga marsaa 4ffaatti nama gaaffii hin deebisne osoo hirristanii maaliif maallaqa akkasiniif sirriitti sassaabu nama gaaffii deebisu osoo hirrisuu baattan gaarii ta'a. Nama hin deebisne osoo hirristan isiniif ni fayyada. Eenyu hirrifamu? Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hirrisuun keenya marsaa jalqabaa kana fakkaata ture. Eenyuun hirrisuu waan ilaallutaa isinis kottaa asitti dorgomaa gaaffii gaafatamaa maallaqaadhaan 100,000 argadhaa toora bilbila keenyaatiin quunnamaa jechuun barbaada. Al tokkoon dikeessan Maartii Balay waanoo fi Balay Raa'ol Seenaa waanoo fi meeqaa 2 Maartii 2. Kanaaf Maartiiniif waanoofiin 2 barreessaniiru. Gadi qaba galatooma. Egaa akka seera hirrisuu keenyaatiin namni 2 al tokko yookiin kallattumaan yoo walqixa barreeffame abbaan gaaffii sirriitti deebisee yookiin immoo marsaa kanarratti hin hirrifamu. Namni jennee nama tokko hirrisuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf wabiin nama tokko hirrista. Wabi Maartii fi waanoofiin 2 barreeffaman. Ati eenyuun barreessite? Balay barreessite? Ayyee amma carraa qabda. Amma waanoo fi moo Maartiin haa hirrifamtu? Carraa qabda. Tiyaadee laaliin. Eenyu haa hirrifamu? Maartii? Maaliif? Seera waan ta'eef sagantaa kanarratti wal hirrisuun seera waan ta'eef Maartiidha. Haa ta'u booda sagantaa kana mana teessee yoo ilaaltu maal ta'a osoo waan ofii hirrisee hin jettu? Hin jettu? Ayyee Maartii waan dhuftee guddaa galatoomii. Moodeelingii yoom jalqabde? Barana akkam ture? Baay'ee bareeda. Eebbifamtee kamti? Meeqaffaa waan? Inimam aafu iccitee haa ta'u? Ayyee galatoomii waan dhufte? Ayyee. Ani maqaan koo Moodeel Martikeet Biraanuu jedhama. Qophiin hirrisuu baay'ee bareeda ture namatti tola. Ani hirrifamu kootitti xiqqoo gaddeera. Garuma yaa ta'u hirrifamuu waan hin qabuuf hirrifamu jechuudha. Dhuma irratti beetitu hojjefatadha yaada. Qophiin hirrisuu bareeda haaluma kanaan ta'uuf.
kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa jalqabaatiin maaltii hir'isnee gara marsaa keenya lammaffaatti deemaa jirra. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u. Seen ammas marsaa lammaffaa sirraan jalqaba. Tole jalqabu? Ayyee. Yeroo jalqabaaf bilbilli kan oomishamee dhaabbata kamii? Lakki gaaffii kun irraa darbu. Adarbu? Ayyee. Waan? Adarbu? Irra deebi'u? Yeroo jalqabaaf bilbilli kan oomishamee dhaabbata kamii? Adarbu. Osoo yaantan gaariidha maaliif muraasumti dhaabbata nuti beeknu isaan keessaa ta'uu waan danda'uuf adarbuura osoo yaantan gaarii ta'a akka tasaatti argamuu waan danda'uuf balee. Adarbu. Adarbu. Nokia anti. Adarbu. Teknoloojii. Motorola. Ayyee waan sirran jira. Paarkiiwwan Afrikaa keessa jiran keessaa paarkiin bareedaa paarkii biyya kamiiti? Itoophiyaa. Arganneeti ree miti. Paarkii Afrikaa keessaa. Irra deebi'u gaaffii. Paarkiiwwan Afrikaa keessa jiran keessaa paarkiin bareedaa paarkii biyya kamiiti? Adarbu. Madagaskar. Adarbu. Amazon. Amazon. Amazon paarkiidha ayyee. Adarbu. Adarbu. Adarbu? Ayyee. Paarkii Taanzaaniyaa. Illee bal'aasi biran jira. Iyyuu see bineensi leencatti haaloo buusee jedhu yookiin immoo sirbi jedhu sirba eenyuti? Irra deebi'u. Iyyuu see bineensi leencatti haaloo buusee sirbi jedhu sirba eenyuti? Galaanadha. Yaalam. Iskandar Taamuruu sirriitti argatteetti baankaayee magaalaan guddoo maalii eenyu? Gaana. Adarbu. Gaaffii irra deebi'u. Magaalaan guddoo maalii eenyu? Kaanga. Gaana. China. Magaalaa guddoo. Magaalaan guddoo maalii jedhu? Maali? Adarbu ayyee. Adarbu. Adarbu. Bamaako jedhama. Ayyee beekti. Shaggar Modeling School barattoota hammamiin hojii jalqabe? 21. Dhiira hammam? Dhiira Shamarran? 17 fi dubartoota 3. Dhiira 17 fi dubartoota Dhiira 4 fi dubartoota 17 jedhamti. Kun qabxii sirraan hir'isuu akkuma gaaffiidhuma walii galaatiif hin kaase. Baankeettiitta? Ayyee. Anas yaadachiisee moo? Ayyee. Bokkuu Oromoo shanan keessaa sadii maqaa waa. Bokkuu nabee. Bokkuu nabee. Bokkuu baalee. Adarbu. Wayyamti? Ayyee. Waan. bookuu kallacha. Adarbu tokko jettee akkuma taatee tokko sonaa kennite silaasiin kenna. Tiyaadimi tokko maa narra darbiin baay'atee carraan laadha dhugaa kana lama naa kenninaan qabxiisiif hin qabu. Tokko argatteetta. Kallacha. Yaali. Nabi. Nabi. Odaadha kan immoo. Adarbu. Adarbu anisini. Adarbu. Bookuu abbaa gadaa. Abbaa gadaa. Adarbu. Adarbu. Kallecha. Bokkuu caacuu. Xiqqoo. Yaali. Bokkuu caacuu. Anu son deebisee wayya. Bokkuu kallachaa, bokkuu biifaa, bokkuu diikaa, bokkuu roobaa, bokkuu horaa.
Hayyee marsaa lammaffaa keenya yeroon keenya dhumeera. Amma nama tokko hir'isna. Gaaffii lama deebisuudhaan maallaqa 400 qabdu. Sila 1,200 qabdu walitti 1,600 baankii keessaa qabdu. Beetii tuquun hin danda'amu. Amma nama tokko hir'isna jechuudha. Barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu akkuma bareede ijoolleewwan babbareedaa kana waliin turtii koo taasisaan jira. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u. Eenyu abbaan carraa? Eemi? Al tokko hundi keessan? Balay, firaa, seenaa, balay. Wayye. Akkam? Jirra galata. Naguma? Ayya. Ayyee. Mee waa'ee moodeelingii waan tokko naasufna. Akka moodeelingii akkamiin karaa moodeelingiitti seente? Carraa kana late jalqaba moodeliyonis. Moodeeliyoonis. Walgi. Akka fedha qabda turte kanaan dura. Fedhan qaba ture. Hayyee balay waan dhufteef guddaa galatoomna. Nis galatooma. Ayyee. Maqaan koo moodel Balay Dameen jedhama. Kanan dhufe magaala Shaggar kutaa magaala Sulultaa irraan dhufe. Qophii hir'isuu kun baay'ee gaarii namatti tola. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Hirrifamaan koo itti amaneen jira. Wabiin waan inni rifattu natti fakkaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya lammaffaatiin balaa hir'isnee karaa marsaa keenya sadaffaa deemaa jirra. Jirtu? Jirtu muni? Egaa shamarran afuriin marfamteetta. Jabaadhu. Hin sodaatin. Ayyee. Seen gaaffii koo ammas sumarraan jalqaba. Tole? Ayyoon gadameessi dhiigaa madaallammii kiyya hin qorre amma dafaan wallaanaa otoo qeerroon hin weerarree sirbi jedhu sirba eenyuti? Irra deebi. Ayyoon gadameessi dhiigaa madaallammii kiyya hin qorre amma dafaa nu wallaanaa otoo qeerroon hin weerarree sirbi jedhu sirba eenyuti? Alii Birraa. Wallisaa Andu'aalam. Seenaa Salamaa. Seenaa Salamaa. Dinqisaa Dabalaa sirriitti argatteetti. Karaa gaaffii koo lammaffaa osoo hin deemin Dinqisaa Dabalaa weellisaa baay'ee cimaa. Akkuma kanaan sirba qindeessuu irratti gaa artistii keenya baay'ee cimaadha. Yeroo ammaa kana dhukkubsatee mana yaalaa jira. Hundi keessan hamma dandeessan Dinqisaa osoo gaafattanii waan biraa miti. Egaa maqaa sagantaa kootiin Waaqayyo si haa baraaru jechuun barbaada. Karaa gaaffii koo itti aanutti hin deema jechuudha. Tole? Nagaadhamti? Ayyee. Jirtaa? Hin dhageenye waaqi kanaafan sitti deddeebi'e jetteeta? Ayyee. Tole. Waan sibira jira. Addunyaarraa magaalaan bal'inaan tokkoffaa taatee magaalaa kami? Chaayinaa. Chaayinaa? Chaayinaa keessaa? Jaappaan. Adabu? Chaayinaa wantoota ilmaa isheedhaan laadhayyu. Yeroo baay'ee fiigichaaf hin filatamti. Irratti dorgomnee injifannee maqaan keenyatti kakka'ee. Kooriyaa. Fiigicha irratti Kooriyaatti fiignee jirani. Tookiyoo Olompikii ni raawwatan. Wabi. Ayyee. Fakkii Moonaaliizaa irratti maaltu hir'ate? Wanti ta'e hir'ateera. Harki ishee maal jira? Wanti ta'e naannoo kana dhugaa rabbii gaaffii kan maaf eenyu isaasiniin kennu deebisaa garuu ani isin dammaqsuudhaaf yaalaan jira isin garuu na diddanittu naannoo kanarraa wanti ta'e hir'ateera. Dhibbeeti. Ilkaan malee golfti.
Adarbu. 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 Kurashii. Kurashii. Gara gurra qabu. Nyaara ishee nyaara hin qabu. Hayyee beeti. Lafti aduu akka naannoftu kan argate lafti aduu akka naannoftu kan argate lafti aduu akka naannofte kan argate adarbu. Lakkiin irraa darbu. Adarbu darbineerra. Adarbu. Aristooteel. Niikoolaas Kooppaarnikas. Aristooteel moo? Hayyee. Si bira hin jira. Kanallee numa deebistati. Biyya abbaa biyyaati tolee warra abbaa biyyaati nuti bakka keenyatu bakkanaa kan gizeen nu fiddee miti. Sirbi jedhu sirbi yoo san geetaa'uun. Baank. Baank. Ayyee seen. Finfinneen kutaa magaalaa kam keessatti argamti? Shaggar. Finfinneen kutaa magaalaa kam keessatti argamti? Kutaa qabdi. Kutaa qabdi Finfinnee. An deebisu baankeetta ari'achi. Mee xiqqoosi naasirreessi Finfinneen kutaa magaalaa kam keessa jirti? Kam keessatti argamti? Finfinnee magaalaan qabu. Magaalaan qabu. Baank. Baank. Dhuguma baankeettee baga yeroon keenyas dhume. Hayyee amma gaa amaanaa dhiira tokko qabu. Feenu jalaan tuqna. Naannoon qoose. Annan qoose. Egaa marsaa kanatti gaaffii sadii deebisuun maallaqa 600 argattaniitu maallaqa 600 baankii keessaa qabdu walitti daamee 2200 baankii keessaa qabdu amma walirrisnaa hundi keessan wal qixa waan taataniif ebeluun hin rifamu jechuu hin dandeenyu eenyu rifamu barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hirsuun keenya akkuma itti bareedee kanaan deemaa jira. Isinis egaa dhaabbataan dhuunfaadhaanis akka feetan yoo galmooftanii dhuftanii nu wajjiniin gaaffii deebii hin taasistu maallaqa hanga 100 hin argattu. Isin badhaasna kottaa galmaa nu waliin turtii taasisaa jechuu barbaanna. Warra nu argachuu barbaadaniif toora bilbila keenyaatiin nu qunnamaa jecha eenyuun hirrifna? Mee Mee eenyu? Firaa'ol. Firaa'ol. Seenaa. Seen. Tola maqaa badde. Seen. Akkam moodeelingiin? Bareedaadha. Bareedaadha. Barumsa wajjin. Moomaan jedhu. Moomaan jedhu barana ministiriidha. Akkam reetti qophaa'aa jirta? Ayyee. Takkii. Hin cufna? Miti. Waan dhufteef guddaa galatoomi. Akka baja guddaan qabasiif. Milkaa'e. Ishee galatoom. Ayyee. Qaanqoo moodeel Seenaa Raggaasaan jedhama. Qophii hir'isuu baay'ee namatti tola. Akkasumas qophii hir'isuu kana namoonni hedduun dhufanii akka daawwatanii fi anis immoo marsaa lammaffaa dhufeen akkan irratti hirmaadhu abdiin qaba. Hirrifamuu waan hin qabuufu namni tokko hirrifamuu waan hin qabuuf anan hirrifame waan hin hirrifame si hin gaddine. Dhumarratti kan injifatu jedhee yaadu beetidha. Dursee Waaqayyoo asiin nageen galateeffadha. Ittaansee immoo harmeetiyyan galateeffadha. Akkasumas obbolaa kiyya baay'een galateeffadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya barattoota Shaggar moodeeling keessatti baratanii fi leenji'an keessaa muraasa isaanii mitiire muraasa keessan miti. Isaan waliin turtii taasisaan jira. Ammas hin dhumne gaaffii qo'atan waan ofi nagaa keetii baay'ee bareedda waaqi. Ayyee sirraan jalqaba. Shaggar Modeling School 9 bara 2016
marsaa meeqaffaadhaaf barattoota isaa eebbisiise? Marsaa lammaffaa. Marsaa lammaffaa. Baank. Magaalaa Shaggar Siitii jedhamanii waamaman keessaa 3 maqaa waami. Magaalaa Sulultaa. Caancoo. Magaalaa Sulultaa. Caancoo. Sulultaa fi Caancoon waliin. Burraayyuu. Lagaxaafoo. Lagaxaafoo sirriitti argatteetti baankaayyee akka kana gaaffii deebisuun baank beeti. Dubartiin takka intarnaashinaal moodeelingii irratti hirmaachuudhaaf dheerinni dhaabina ishii meeqa ta'uu qaba? Meetira 1.73. 1.73. Ani abdiin qabu jechuudha. Furdina kanaan. Abdii qabdu. Amaar abdiin qabu. Abdiin kutachistan baank dhageera fira. Hayyee sibiran jira. Qaama namaa keessaa jijjiirama guddinaa kan hin agarsiisne kan? Funyaan. Hanga nuyi tun guddateedhaan inni immoo. Funyaan. Funyaanuma haa ta'u. Siin yaada. Qaama namaa keessaa jijjiirama guddina qaamaa kan hin agarsiisne kan? Hoggaa nama. Hoggaa nama. Gogaa. Hoggaa nama. Guddannoo nuti maal? Qaama namaa keessaan jedhe. Qaama namaa keessaa. Hayyee ammas naannoo kanuma keessaa. Dhugaa rabbi amma kana garuu sin gargaaraan jira. Inni irra namaan laqatti irraa deema. Wabi. Ija sirriitti argate. Baank. Baank. Eti shoo. Hayyee. Waani. Ajaa'iba kan ishee jedhe. Shaggar Modeling School 9 bara 2016 moodeelota meeqa eebbisiise? 28. 28. Dhiira 2 fi dubara 25. Kana wallaallaan immoo baank. Baankii irratti jabaadhate. Beetiin deebistee. Hayyee yeroon keessan dhume akka Firaa'ol baank jedhee ammagaa nama tokko hir'isna. Barreessaa akka beetii tuquun hin danda'amu. Hayyee marsaa kanatti cimtaniitu gaaffii 5 deebistanii 1,000 qabdu sila 2,200 qabdu ture walitti daame 3,200 qabdu beetii tuquun hin danda'amu. Eenyu haa hir'ifamu? Mee al takkan keessan fira suma kaasuu baattee jiru akkuma qabu ture. Bira tokkitti qabna. Isayyuu ariitanii wayyaare qowaa wayyaa ittaniiti. Fira akkam naguma maal taate shamar? Akkamii moodeelingii yoom jalqabdee akkamiin karaa moodeelingiitti seentee? Moodeelingii kana ni galee baranumadha. Beeksisa argeetiin hin dhaqe. Beeksisa akkuma deemteen? Barumaan seenee beeksisuma argeetiin hin dhaqe. Beeksisuma argitee? Akkam qormaata wayii qabamoo galmooftee jalqabudha? Galmumaan hin seenee qormaata irra hin agarre. Dhaabii koo akkuma ilaalfanaa moodeelingiidhaaf ta'a jedhe. Waamamtee akkasii jedhe? Akkamii maaltu chaalenjii ta'a achi keessatti? Moodeelingii keessatti chaalenjii kan qabu deemichadha. Wookii gisee deemtu isteejii irratti hin ulfaata. Nulfaatanti miilli siroomeen beeku hin jiru shamarran irratti nuti yeroo baay'ee kan mudatu imma yoo namni jiraate kopheen illee jira fuulli namaallee jira deemsaa waliin miti siniif amma kana hin cimu an dhiiraaf hin cimee dheeyyaanne deemsi nulfaata akkamiin akka dhiira akka shamarran akkana ol jala deemtu akkas deemamti maanni waansaa maafii akkas deema maamii waan beektu yoo jiraate deemsi keessan maaliif? Uummata laalaa isaaniif kafana uffanne san akka agarsiisu waan ta'eef deemsi sun immoo dafnee olii ija namaa keessa galuu danda'a jechaadha. Gaariidha waan dhufteef guddaa galatoomsira. Hayyii. Maqaan koo moodeel Firaa'ol Anbassaan jedhama. Kan dhufe Shaggar Modeeling School irraa. Qophii hir'isuu baay'ee bareeda. Waan gaafii jeneraal waan ta'eef iyyuu gaafii olii galaa waan nama gaafatanii iyyuu baay'ee bareedan jedha akka gootitti. Dhumarratti kan injifatu wabiina fakkaata akka yaada godha. Qophii hir'isuu kanatti wanti dabalamu akka kootitti dargaggoonni dhufanii akka itti hirmaatanii fi
Qophii kanarratti immoo afaan kanaan qophaa'uu isaati baay'ee natti toleera. Afaan Oromootiin qophaa'uu isaa. Kanaaf akkuma itti fufaan jedha. Waan naguma Naguma. ayyee marsaan kun marsaa sadhumaati jabaadhaa haala xiqqoo ishee osoo sassaabbattan gaarii ture kuma ta'e shangoodhaan ayyee waan sirraan jalqaba hiikni jecha gogaa jedhu maal ta'a? Hiika gogaa. Hiikni isaa yaalli adarbu Jabaata. Jabaata. gogaa adarbu Irranaa deebina. hiikni jecha gogaa jedhu maal ta'a? Irraa darbu. Erbee itillee yookaan immoo kallee tole hayyee wabi sirraan jalqabaa sirran jira yeroo jalqabaaf pirezidaantii Itoophiyaa kan shamarranii wayin dubartoota isheen jalqabaa eenyu? Saalawarqi Zawudee. Baank. Ayyee gaaffiin kun garuu suma irratti baay'ata. Shaggar Modeeling School eessatti argama? Odeeffannoo guutuu. Ayyee. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaa kolleejjii Baalaataawoo keessatti argama. Sirriitti argateetti. Baank. Ayyee baank. Suuraan jira waanii. Saba koo saba gamtaa hunda caalu qe'ee abbaa keenya ormin dhaalu sirbi jedhu kan nuti. Walisaa Taaddala Gammachuu. Taaddala Gammachuu sirriitti argate baank hayyee wabii suuraan jira. Yeroo jalqabaatiif dubartiin kantiibaa magaalaa Finfinnee taatee filatamte eenyu? Aadde Adaanach Abeebee. Aadde Adaanach Abeebee. Baank. Gaafa dhiironni isinirraa deeman isinirraa deeman iji keessanii feera hayyee hiikni jecha sibiran beetii hiikni jechama ummata fakkaattee jedhu maal ta'a? Irranaa deebii. Hiikni jechama ummata fakkaattee jedhu maal ta'a? Irraa darbu. Adarbu. Nama fakkaata. Nama fakkaata. Qoshimii boyisi. Adarbu. Bareedde. Bareedde. Qoshii gaariidha garuu xiqqoo. Adarbu. Amala tolte. Yeroo jalqabaatiif fiigicha olompikii irratti lammiin Itoophiyaa warqee argattee eenyu? Daraartuu. Daraartuu. Baank. Baank. Hayyee. Dooktar Abiy Ahmediif muummicha ministeeraa yoo jenne Mallas Zeenaawiidhaaf maal jenna? Irra deebi'a. Dooktar Abiy Ahmediif muummicha ministeeraa yoo jenne obbo Mallas Zeenaawiidhaaf maal jenna? Muummicha ministeera duraanii. Muummicha ministeeraa duraanii. Haa ta'u muummicha ministeerumadha hundi isaanii jechuudha. Amma gadubbiin yeroon keenya dhumeera. Marsaa kanarratti marsaa sadhumaatii eenyutu rifamaa? Egaa marsaa kanatti gaaffii ja'a deebistanii 1,200 qabdu sila 3,200 qabdu ture walitti daamee 4,400 qabdu amma maallaqaaf waan ta'eef sadan keessanuu wal barreessuun dirqama ta'a jechuudha. Mee eenyutu rifama? Barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hir'isuun keenya akkuma itti bareedee kanaan marsaa keenya baank jedhu sadhumaarra jirra. Mee shamarran sadan eenyuun hir'isu waan ilaallu ta'a. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u kottaatii galmaa waliin turtii taasisaa gaaffiif deebii taasisnaa maallaqa hanga 100 isin badhaasnaa dhaabbataanis dhuunfaadhaanis toora bilbila keenyaatiin osoo bilbiltanii galmooftan isin wajjin gammannee kolfinee
maallaqa isin badhaafne isin gaggeessina jechuudha. Eenyu na hirrifu? Waan maali? Waan naguma mee waa'ee keenya waan xiqqoo dhageerati. Akkamii barana shaggar modeling school irraa tokkoffaa baatee jedhan. Mee akkam ture? Baay'ee shaggaa ture. Baay'ee shaggaa ture. Akkamii jechuun yeroo sanatti maaltu dhagahame ture? Yaaddeetta? Anti tokkoffaa. Yaadneeti? Gammachuu guddaa. Gammachuu guddaa. Amma kanaan booddee maaliin seegna siin? Kanaan booddee iddoo guddaa na eegdanii jedhee tanaan abdii guddaan qaba. Akkam amma galmoofteedha kan barachaa jirtu miti? Moo akkam sheerii wayii qabdaa? Haraan Hin qabduti? Akkam karaa fuulduraatti amma yeroo ammaa kana inumaayyuu karaa Oromoo biratti modeling schooliin hamma kanas hin baramne garuu karaa fuulduraatti egaa isin asitti hamma argee kanatti illee dhaabbanni inni kun shaggar modeling school marsaasa kanatti dorgomtoota yookiin immoo ijoollee 28 akkasumatti kan eebbisiise. Ijoolleen 28 boodarratti maal ta'uu danda'u yoo jenne waanuma ilaaluudha jechuun wanta baratte san namaaf yoo deebistee ilaanne barachuun kee faayidaan qabu jedhee yaadaanati. Mee kana booddee waa'ee mana barumsaa leenjii kana babal'isuu irratti yaada akkamii qabda? Yaada guddaan qaba. Baradheetan jedheen ta'u iddoo guddaatti na eegdanii sana yaala. Egaa Waaqayyo si haa gargaaru. Deebinee wal argina. Sagantaa biraatiin jedhee yaada. Waan dhufteef guddaa galatoomii. Hayyee. Kan maqaan koo moodel waan ofii kaasaa'uun jedhama. Qophii hir'isuun baay'ee natti toleera. Gaafii kan hin beekne illee har'a bareera. Baay'ee shaggaadhaan jedha. Hirrifamuun kiyya shaggaadha. Kan na caccaalu baay'ee ijoollee baay'ee sirra jiraniif shaggaadhaan jedha. Dhumarratti wabiin moodel wabiin kan mootu natti fakkaata. Qophiin hir'isuu baay'ee shaggaadha. Akkanumatti itti fufaan jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenyaarraa akka bareedee kanaan akka golabamu kan nu goote uffata keenya babbareedaa kana kan nu hodhite diizaayinara keenya sarkeedha. Egaa mana uffataa aadaa fi ammayyaa sulultaa naannoo kookaa yoo deemtan ni argattuuni toora bilbilaashii isa kanaan argachuu ni dandeessu. Sarkeedhaan guddaa galatoomii jechuu barbaanna. Jirtu? Nagumaati? Amma maallaqaaf dammaqaa. Anis keessaan qabu. Miti? Eeyyee gaaffii shan isinii fillaadhaa. Beetii gaafadhee beetiin hin deebisne taanaan wabii yoo deebiste wabiidhaaf hin kennama jechuudha. Wabiin gaafatamtee hin deebisne taanaan beetiin akka carraa gaaffii sana hin deebisne taanaan beetiidhaaf hin qabama jechuudha. Tole? Yoo hin jalqabnaa mulee jalqabinaan jettanii taanaan naan jettu taanaan nan jalqaba jechuudha. Jalqabu garuu naman keessaa wal fakkaatu. Obbolaadha moo firummaan dhiigaa jiraa? Hin jiru? Magaala waan taataniif hiree. Wanti ta'ee waan wal fakkaatan natti fakkaatee turte. Miti dhiiga Oromootiin jettaniire. Ayyee miti sirraan jalqaba. Laga tokkorraa waraabamu kan jedhaman eenyuu fi eenyudha? Abbaa manaa fi haadha manaa. Ayyee baankiin jedhee. Amma baankii jechuun sirraan eegamu maaliif maallaqaaf waan ta'eef naman keessaa kun deebistu taanaan qabxiin isiniif qabama jechuudha. Tole. Meesii jennee Arjentiinaa yoo jenne Roolaandoo jennee maal jenna? Aafu narraa darbu carraa argatteetta. Portugaal sirriitti argatteetta. Hiikni jecha abbaa manaa jedhu maal ta'a? Dhirsa uumaa shakkitaree? Dhirsa ayyee. Si biraan jira beetiyyee? Magaalli addunyaarraa namni baay'inaan itti jiraatu yookiin itti argamu eenyu? Addunyaarraa? Addunyaarraa. Itoophiyaadha? Adarbu? Chaayina. Chaayina. Xiqqoo ishee. Eejiyaa. Eejiyaa. Chaayinaa
Tookiyoo. Hayyi. Qubee dubbifama afaan Oromoo keessaa jabaatee dubbifamuu kan hin dandeenye qubee isa kam? Dubbifamaa keessaa Jabaatee hin jiru. hin jiru lakkii jira. 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 Jabaatee dubbifamuu Oo. Raa. Raa. Carraa tokko si laalla. Sa. Ha. Wabi. Sirraan jalqaba. Maqaan guutuu dhiyeessituu sagantaa kanaa eenyu? Maqaan guutuu dhiyeessituu sagantaa kanaa eenyu? Yeroo meeqan dubbadhe? Maaloo maqaa koo? Ayyi haa darbu? Tokkuma narra buusi. Marta. Haa darbu? Haafu? Haa ta'u wayyaa? Haa ta'u? Hamaa miti. Haafu? Haagi. Maqaan guutuu dhiyeessituu sagantaa kanaa Muluqana Hasan jedhamti. Hin deebine. Gaaffii 5 gaafatamtanii keessaa Beetiin 2 deebisuudhaan Wabiin 1 deebisuudhaan maallaqa 4,400 gochuudhaan Beetii baga milkoofte. Galatoomii. Maatti goonanii maallaqa kan hunda maalitti goona? Namni moo dheettee turte? Amma dhumaa kanatti nan deemettee turte? Xiqqoo jedheen ture jechuudha. Dheettee turte? Milkoofteetta? Eh. Ayyee. Dorgomsuu keenya cimaa turte waan dhufteef guddaa galatoomii. Dhugaa baay'ee bareeddu ture. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu har'aa Shaggar Modeling School barattoota achi keessatti leenji'anii eebbifaman waliin turtiin keenya irra taasifame kun kana fakkaata ture. Waan nu wajjin turtaniif guddaa galatoomaa jecha akkasumas diizaayinara keenya sarkeedhaan guddaa galatoomii jechuu barbaanna. Ayyaanaafis cidaafis waan barbaadan akka kiyya kana akka kanattis bareeduu akka jiraa kanattis faa shambaa jechuu yoo barbaadan sarkeedhaan tola bilbilasiitiin qunnamuu ni dandeessu. Haasofsiisaanii ajajaanii isheen ni hojjetti bakkuma jirtanitti isiniif ni fiddee eessatti argamti yoo jettan sulultaa naannoo kookaatti argamti. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin waan ta'eef guddaa galatoomaa jecha torbeen keessan torban jaalalaa torban nageenyaa isiniif haa ta'u nagaa ta'a.